بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس مسلمة كم بيا كيسا كم بيا على جرتنو مرتكي سنيو بغربين رمضان هجرا كما تقف إبا أفري فورتمي جهفادان بغربتين سنگه بغربتين نگه جيا قد جيا بركة جيا رمضاني كيسا ألفناك أبو رمضان اتشوني غا رمضان رمضان ما جيا قرآني كيسا بوئي جيا خيرين مرتيو دلغتا من دلغتني خيريني قدان دربان نما ديبئو جيا قرآنا جيا ذكري جيا dhaabbii ji'a taraahwii ji'a ta'ajjuda namni ramadaana soomee khayrii keessan argatinii jedhanii ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa jibriilitti dhufee nama ramadaana soomee khayrii keessan argatiin rabbiin rahmata isaarraa isa haa fageessu jennaan aamin jedhan ergamaan rabbii nama ammas haadhaaf abbaa argatee khayrii irraan argatiin yookaan jira kaddamatee ittiin milkaa'in rabbi rahmata sarraa isa haa fageessu jennaan ammas aamin jedhanii nama maqaan kiyya biratti dhahamee jennaan ammas rahmata hin buufnee rabbiin rahmata sarraa isa haa fageessu jedhanii kana gaa rabbiin haa eegu rabbiin nama maqaan ergamaa rabbii biratti dhahamee alayhi salaatu wassalaam jennaan rahmata buusuudhaan beekamaadha. Muslimni akkuma kana nama wal yaadachiisu rabbiin haa godhu. Namni warri haadhaaf abbaa addunyaarraa qabdanuu kana keessa kadamachuun khayrii jalatti ooluun dhayxanii ziyaaruun waan jira rakkatan rakkina jira bira dhaabbachuun nurraa eegama. Namatti milkaa'u rabbiin haa godhu. Nama kana dalagatee irraa milkaa'u rabbiin haa godhu. Jajjabaadha. Hawaasni muslimaa khayriidhaan beekame, hawaasni muslimaa dhugaa dubbachuudhaan beekame. Kana keessa dhugaan dubbatamuudhaan khayrii dalagachuudhaan musaafira faxarsiifachuudhaan guyyaa isaas halkan isaas erga nyaataaf dhugaatiitillee sooma guyyaa oolu agabuu oolle kanayyi bishaanii fi minaan itti fayyadamne malee jiin isaa guutuun soomuma halkan isaas guyyaa isaas nama fayyisu rabbiin haa godhu. Rabbiin haa milkeessu. Irra caalaa immoo sobarraa eeggachuu qabna yaa hawaasa muslimaa. Sobni yeroo biraas eeyyamamaatu hin taane kana keessa immoo baay'ee ulfaataadha. Hawaasni muslimaa hin sobu, wanjala biraa hin dalaga, maaluu hin hojjeta. Namni wanjala hin hojjenne hin jiru. Soba immoo hin sobu muslimni jechuudhaan warri biraayyuu nu beeka. Kana irratti hajabaannu sobarraa of eegnu. Yoo dhugaa dubbanne rabbiin biratti dhugeeffamaadha yookaan dhugaa dubbata jechuudhaan masgaba guddaatti ol nu fuudhamaan hin galmoofna. Warra hadha khayrii dalagatee boritti milkaa'u rabbiin haa godhu. Warri biyya keessaas warri biyya alaas haga dandeessanoon maatii keessaniif yatiima bira dhaabachuudhaan akka gargaarru rabbi sina gargaaru. Warri maatii ofii jalaa du'ee jiru immoo maghfiraa jira kadhataa waan sadaqatan jaariyaa jira waan tokko tokko akka yoo danda'ama sila jaarsisu eela qochisiisanii bishaan namni wada'atuuf dhugu akka namni itti fayyadamu gochuu ataakiltii itti masiinni ijaaramu dhaabanii mallaku kana rabbiin nu haa gargaaru. Rabbis na milkeessu. Warri haadhaaf abbaan duniyaarra hin jirre yoo kana isa gurguddaa kana jettanii yoo kan isinitti ulfaatu ta'e immoo akka qura'aana bitanii masiidatti waqafuu nama qura'aana qara'utti qura'aana bitanii harka keessa kaa'u khayriin jira dalagamu akka waan duniyaarra jiraatanii jarri khayrii dabarfataa jiranuuti. Waladan saalihaan inni jedhamu kana yoo haadhaaf abbaa isaatii hojjeteedha. Rabbiin nama kana hojjetee itti milkaa'u rabbiin haa godhu. Khayrii duniyaa irratti hojjetamu maqaa jiraatiin hojjetamu akka waan jarri duniyaarra jiraatanii ofii dalagataa jiranuuti qabrii keessa ciisanii jechuudha. Egaa waliigalatti ramadaana kana nama khayrii keessa argateetti milkaa'u rabbiin haa godhu. Rabbiin haa milkeessu. Nama har'a khayrii dalagate bori nama kitaaba mirgaan furatu rabbiin haa godhu. Asaabul yamiinii rabbiin haa godhu. Asaabul shimaalii rabbiin jaanu haa baasu. Gaafa galli ga'e nama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jechuudha nama khattamamu rabbiin haa godhu. Egaa kana keessa quraana qara'uu irratti akka jabaannu
kun ji'a qur'aanaati. Keessattuu qur'aanni ramadaana keessa rabbiin ergamaa keenyatti waan buuseef inni nu laylii irraa halkan irraa bu'e qur'aanni guyyaa irra iyyuu halkaniin caala guyyaan isaas akkuma kana qara'amuu qaba. Qur'aana qara'uun qaasisuun barbaachisaadha. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه جدني ربيني نما قرآن قرأ قراسيس ربنا هاقودو اقرأوا القرآن قرآن قرأكم ننجرم فإنه قرآن يكون يأتيهن في يوم القيامة ويا قيامة شفيعا لأصحابه نمتشا هر قرآن دنيا رتمو قوبا سيقرأ كنسا شفاو تعالى رفا جدن مرقمان ربي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه إرجالان كيسان نما قرآن قرأ دربي قراسي سيجرني خيري قدادا أوفيفي سجبانو باتي كان كيسا بياسا سالكنساس سوما سومودان سومني مو بشانيف منان قفمتي وادنورا إيغتشو برباچيسا soba sobuurraa nama walitti buusuurraa yedduu nama haasa'anii akka namni wal dhabu gochuun nurraa hin eegamu. Maaltu nurraa eegama jennaan yedduu namaa dubbatanii nama walitti fidanii nama walitti araarsuu rahmata buusuu yedduu namaatti khayrii dalaguu yoo namni wal dhabee jiraate akka namni walitti dhufu abboo abaluu bari sifaarsaami waa'ee kan kee haasa'a maaliin natutti balleesse jechuudhaani kunoo akka irraa dhageenyutti isa natutti balleesse jedhaa jira jechuudhaan rahmatummaatu qalbii isaa keessa dhufa edaa inni akkana jedhaa jira jedhee inni kunis rahmatu qalbii isaa keessatti rahmanni hin cobaa akkana jechuudhaan nama walitti fiduudha tunurraa eegama. Rabbiin nama khayrii dalagatee itti milkaa'u rabbiin haa godhu rabbisin haa godhu jajjabaadha. Ramadaanni baatiin saadhaa baatii takkittiidha. Yaa jamaa baatii 11 akka barbaanne nyaannee dhugnee dubbannee dabarsineerra baatiin 11 ji'a ramadaanarra adda jiini kun immoo takkittiidha utuu hin beekin dhufee nurra darba khayrii keessa dalaganne kan akkatti milkoofnu yaa jamaa keenya jajjabaadha haa jajjabaannu kana keessa khayriin dalagamu guddoodha nama khayrii nama toluudha warri waa qabu kennaan miskiina bira dhaabbachuu akka ergamaan rabbii yatiima bira namni dhaabbate jedhanii akkanatti nu mallateessanii har'a anaa wajjiniin borka'aa jedhanii waan ergamaan rabbii dabarsaniifi kanaaf hajajjabaannu yaa jamaa keenya khayrii dalagachuu irratti hajajjabaannu miskiina bira dhaabbanne ofiifis immoo khayrii dalagachuu halkan isaa dhaabbanne rafiitii kana yeroo biraa akka barbaannes rafne irra haa hirribnu jechuudha. Baada taraawiya salaannee gallee qura'aana qara'uudhaan zikrii zaakkaruudhaan yeroo keenyatti dabarsine irra caala yeroo rafiitii hirribaadha haa xiqqeessinu irra caalaa ibaadaadhaan akka dabarsinu nisaa wa rijaalan saghiiran wa kabiiran dhiiraa fi dubartiidhaan gurdaadhaaf xiqqaadhaan ijoollee nama guddaa manguddoota hin jedhu khayriin kana keessa dalagachuu saammachuu nurra jira. Mas yaa jamaa muslimaa jiini kun ji'a balballi jannataa marti banamee baabiin balbala jahannamaa martinuu kan cufamuudha. Egaa rabbiin keenya khayrii guddaa nutti tolee jira. Maaliifi balballi jannataa banamuudhaan balbala jahannamaa cufamuudhaan shayxaanni nama wasawwasu warri gurguddaan ibliis nurraa hidhamuudhaan khayrii kana keessa dalagannu kanaafuu dirribaan rabbiin akka nu deebi'u yaa jamaa ammas ramadaanni kun rabbii jechaa waan somamuudha. As-sawmu lii wa ana ajzii bihi jedhe rabbiin soomni kan kooti anaa jecha soomama jedhe rabbiin garuu nuti har'a waa biraadhaa mul'ifni hojjenne ramadaana kana dhoskinee mana seennee bakka da'oo barbaanne yookaan nyaanne dhugne afaan kan keenya ofirraa akka namni nurraa hin beekne goone rabbiin tokkicha qofatu nu arga malee namni nurraa beekuu hin danda'u. Kanaafuu rabbiin as-sawmu lii wa ana ajzii bihi soomni kan kootii jazaa sanatu kenna mindaa sanatu isinii kaffala jedhe ramadaanni keessaaf duubaan itti of kenninee soomuu nu barbaachisa.
جيا خيرين مرتي دربان نما ديبيو شريد لينانس أكما كان نمتي كتبمو إسا كان الرأو في كني خيري قفد لغتشو قمنا بلبل جنة نوبا نمي بلبل جهنم شفمرا ربين خيري قدان التوليجرا نمو إساف مال أكا حجنو باتي كان أفقدك أمني عبادة قفتك ججبانو كانت نورا إيغما بارك الله فيكم ربي رتنو هاجبسو أنا سيسينس ربي همل كيسو نما ولي فيدم ربنا هاغدو نما خيري دلغته بور آخرة اتملكه ربنا هاغدو حدا خيري دلغنه بور نما فردوسي ولين قبط ربنا هاغدو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.